Miidiyaa irratti baasuudhaaf immoo yeroon sun yeroo miidiyaa adda hin turre yeroo gidiraaf dhibee adda addaa keessa ture hanga rabbii waliin dabarsee waliin jiraanne maaliif fuute jechuus hin danda'u. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eenyuun hin jedhina ana obseedhaan yeroo baay'ee kaameeraatti as ba'u hin fedhuun barsiifannes nama miidiyaa miti garuu dirqaman na fide deebii deebisuun dhufe gaaffii natti baay'ate waan ta'eef dhimma jireenya kootiif dhimma jireenya mubeerraa xiqqoosii viidiyoo lama wal qabatee deemaaraa dhiifama naa godhaa yoon asirratti dhufe deebii deebisuun dogoggora kiyya ta'e maaliif nama tokko tokkoon deebisuu irra addeetti deebisu wayyaadheeti. Dhimma viidiyoo keenya lamman deemaarraa gara korraa yoo kaasee aniif mubeen alhamdulillah bultii halaalaatiin baatii 5 ol jiraanne rakkoof gidiraaf dhukkuba keessatti ta'us bultii keenya halaalumaa walitti dhufne alhamdulillah kan maatiin beeku kan hiriyoottan isaa beekanu namni beeku keessoon inuma beekaa miidiyaa irratti baasuudhaaf immoo yeroon sun yeroo miidiyaa adda hin turre yeroo gidiraaf dhibee adda addaa keessa ture tanuma dabalatee gammachuutti miidiyaa irratti ol laxxafnullee hin turre. Ammoo maaliif gadi baaftee namni jedhu yoo jiraate ana ofii kootii erga inni biraa deeme wanti inni ol deebiidhumayyuu bilbilaa qajeelaawwan harka jiru waan hin jirreyyuu ilaaluu jalqabee ammoo gadi baasuuf haadhus immoo wanti inni itti qaanfadhu hin jiru bultii halaalaati alhamdulillahi rabbil aalamiin hanga rabbii waliin dabarsee waliin jiraanne. Dhimma viidiyoo lammaffaarraa ammoo yoo ta'e haadha manaa biraa qabaa eessaa dhuftee obseessa geessitee koomentii namoota baay'ee nan dubbisa. Haadha manaa biraa anaan duratti qabaa anaan duratti waggaa 2 kan nikaa hidhatee qabu qabaa. Waan biraa wanti ittiin adda adda taanu ni jiraata siin Amaaraan Oromoodha. Siin nama biyya biraati nama ilmoo biyya isaati ta'us waan hedduudhaan wal fahamuu baannus sunni dhimma dhuunfaati. Haala bulfannaa immoo abbaatu bulfataa mana isaa irratti dandeettii qabaannaan akka shari'aattis yoo dhufne shari'aan afur eeyyamte waan ta'eef sun mazaajina laallatu beekuu immoo andurumaa kaaseen beekaa maaliif fuute jechuus hin danda'u fuudhi jedhee eeyyameeraaf utuu siin hin galinuu kan biraa fuudhi jedhee eeyyameeraaf anna sun nan laallatu akkuma maqaa kiyyaa kana xiqqoo obsanan qaba alhamdulillah rabbiin obsanaa kennee waan kanarraallee baay'ee sabaree dabarseetiin jira galanni kan rabbii guddaa ta'u kanaaf namoota baay'ee namootan jaalladhu namoota na kabajan baay'een isaanii deebii narra eeggatu waan ta'eef deebii kana deebisuu dhufe malallee nama miidiyaas miti obseen maal taatee eessaa fidee warra jedhaniif isiin sun illee bultiidhuma isaa laalaati Dubaay irraa galtee animmoo hanga rabbiin na jiraachise yoo carraan kiyya wantoota garaagaraatiin dabarsuu ta'ellee waan hin dabarsetti ittiin gaabbu boris addas wanti itti gaabbu keessa jiranatti hin fakkaatu namoota hedduu wanti jeeqee dhimma viidiyoon keenya sargii duraa gadi ba'uu dhiisee viidiyoon sargii ammaa gadi ba'e namoota baay'ee hiriyoottan koo dabalatee maatii koo dabalatee nama akka addisitti dhufee na gaafatatu jira sana waan mataa isaati isa waan murteeffatee keessattuu beekaa waan akkas godheefsi namni gaa waan itti amane tokko godha waan ta'eef maaliif goote namaan jechuun hin danda'amu kanaaf warreen deebii isinitti ta'ee gaaffii isinitti ta'ee deebiin keessan kanuma yeroo isinitti hin dheeressu galatoomaa ulfaadhaa dhallee borillee ani isiniin jaalladha Oromoodhaaf